Oomishaa fi oomishtummaa qonnaa dabaluu fi qonnaan bultoota ifaajii isaaniirraa fayyadamoo taasisuuf galteen qonnaa iddoo olaanaa qaba. Qonna gannaa bara kanaaf qophiirra jirra kan jedhan qonnaan bultoonni godina Shawaa Bahaa aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa wayita ammaa xaa'oon gahaan isaaniif dhiyaachuu himuun yeroon nuuf dhiyaachuun oomishaa fi oomishtummaa qonna keenyaa dabaluuf nu gargaara jedhan. Qophii ammoo xumurree jirra. Xaa'oo ammoo kan waan qaxamu fudhachuuf deebinee jira duras fudhataa turre. Haala gaariin jirra. Haala dhiyeessii kanarratti hanqinni dhiyaatinaa kan jedhamu shakkaa turre haala nadaajiitiin wal qabate haalli amma sumuloon irraa hafe amma haala gaariidhaan dabarfamee jira nuuf kennamee jira baay'ee gaarii nutti tolaa jira. Xaa'oon bara kana akka gaarii yaa'u jijjiiramni yaa'u barabaraan jijjiiramni jira. Haalli jijjiiramaa baay'ee namatti tola jechuudha. Xaa'oollee akka fedhii keenya guutannees arganneerra sanyii filatamaallee sirriitti arganneerra. Haala mijataarra jirra. Waggaa lamaan kanaan dura olii gad deddeemaa turre haala siisteema maal deemaa turre amma immoo barabaranaa kana keessa jijjiiramni sirrii jira. Asii akka dhufneen argataarra akka dhufnee fedhii keenya guuttannee jechuudha. Bareeda. Harri caalaan isaa yeroo odoo qonna nuun jalqabne nuu gale eegallee jennaan haala siisteemaatiin diqqoo wanna jejjedhe malee bitataa jira, gurguramaa jira. Waan gaariidha waan bareeda. Hanqinni dhiyeessii xaa'oo akka hin uumamne dhiyeessaa kan jiru yuuniyeeniin Booraa Dambal bara kana yeroo kamuun caala xaa'oo yeroon dhiyeessaa jiraachuu himan hojii gaggeessan yuuniyeenichaa obbo Tashaalaa Ararsa. Dhiyeessii bara kana qonna gannaatiif qabame yeroo ammaa kana karoorri keenya gara kuntaala 300,000 fi 29,000 dhiyeessiin keenya kana keessaa yeroo ammaa kana kan nu qaqqabe parsantii 50 ol kan ta'u nu qaqqabeera. Isa kana immoo akkuma jiruun gara waldaalee bu'uuraa keenya haala gaarii ta'een gad buusneerra. Aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaatti oomishaa fi oomishtummaan qonnaa akka dabaluuf hojjetamaa jira kan jedhan waajjira qonnaa aanichaatti dursaan garee waldaalee qonnaa obbo Qawweetti Abbe. Xaa'oodhaan wal qabatee qonna gannaatiif jallisii bonaatiif jennee qamadii jallisii bonaatiif qonna gannaatiif bara kana yuuriyaa fi daappii walitti gara kuntaala 92,000 kan karoorfanne 92,000 kana keessa hanga ammaatitti daappii fi yuuriyaan gara kuntaala 52,000 galee jira. Godina Shawaa Bahaatti gama yuuneenota godinicha keessa jiraniin dhiyeessiin callaa guddistuu qonnaan bultootaaf dhiyaachaa jira kan jedhan itti gaafatamaan ejensii waldaa hojii gamtaa godinichaa obbo Asraat Geetuu hanga ammaatti xaa'oo gosa adda addaa 900 fi 50 ol dhiyaachaa jira jedhaniiru. Dhiyeessiin callaa guddistuu gosoota xaa'oo sanyii fi keemikaala dhiyeessuudhaaf hojii bal'aa ta'e hojjetamaa jira. Bara kana keessa xaa'oo gosoota adda addaa gara miilee 1.4 dhiyeessuudhaaf karoorri qabame. Yeroo kana bal'inaan dhiyaachaa jira. Kana keessaa hanga ammaatti xaa'oon kuntaala 950 kan ta'u sadarkaa yuuniyeenii keenya sadan biratti Gumee Adaamaa, Booraa Dambalii fi Erar biratti yeroo ammaa kana sadarkaa isaatti geera. Ga'uu qofa osoo hin ta'in sadarkaa waldaalee bu'uuraa biras akka ga'u hojii bal'aa ta'e hojjetameera. Gara kuntaala 1,000 dhiyaate keessaa 950 keessaa yeroo ammaa kana keessa sadarkaa waldaalee biratti kan ga'e gara kuntaala 650 kan ta'u sadarkaa waldaalee bu'uuraatti geetoo yeroo ammaa kana gurgurtaa karaa bal'ina qabuun gaggeeffamaa jira jechuudha.